السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشمار كفون هردفتو تافي كبجمتو تكي أكمل جرتو أنا نجا الحمد لله. ورون منا كنا فاراتاتن سبسكرايب كتشوف ما تيتان سنينجد ورون نجرتاني مو لايك قول أنا سنينجد أبو ليين كيا ما دي في كومنتي كنا نائلة لامي كومنتي كنا نائلة لا سنينجد أبو ليين كيا أنا يروبا إيواني نكبر أوف ركو shamarran keenya keessaayyuu ijoollee haaraa ganaa biyya dhufanii reefuu hoggaa lama fixuuf jiran reefuu ganaa hoggaa lama keessa kan jiran jechuudha. Isaan ilaallata sirriitti maaliif homaa waan irraa beekan hin qabanii miskiina of beeytan hundumti kennaa of beey gaafa biyyaa dhufnu jechuudha. Hundumti kennaa of beey waa meeqa nu mudata rakkoo afaan hin beeyneef rakkoo sodaannuuf waa meeqa nu mudata. Kanaaf jechuudha ijoollee keenya kaganaa hoggaa lama xumurin kaganaa afaan baratanii hin fixin isinii galee kaganaa sisteema jaraa hin beekin mala jaraa hin beekin isinii galee isaaniif jechuudha viidiyoo nan hojjedhu yeroo baay'ee jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa maasiitanii koomentii kana naa dubbisaa. Komentii kana argitanii jirtanii viidiyoo kaleessa hojjedhirratti jechuudha. Argitanii jirtanii viidiyoo mijattiin ofii dubbattee akkana na gootee kan jette jechuudha. Qulfii irraa baafattee mana kiyyarraa guyyaa na dhukkube jedhee anciisee sababa anciiseef hojii didee halkan bakka arrafutti natti seentee jetti. Dhageettanii jirtanii achirraan illee kaa qaxxaltee wanti kun bakka hunda jira jechuudha obboleeyyan kiyyaa yookaan akkasumaatti hundi fudhatan tokko namni waan dubbatu tokko argatanii jirtan kunis jalaan jechuudha. Rakkoo hedduutu jira jechuudha. Ijoolleen keenya gabbayanii hin dubbatin malee yoo namni waa dubbateen kan gabbayanii waan san ibsatan isinii galee sababa amma cattiin tun dubbatteef sababa viidiyoo kan hojjedheef isin biraatis dubbattee jirti. Isin biraatis dubbattee jirti jechuudha. Komentii wal fakkaata hedduun naa barraa jechuudha. Dhageettanii jirtan obboleeyyan kiyyaa keessattuu jechuudha. Maal seetan kifilii keessan jechuudha. Kan isinii kennan kan keessa bultan kan keessa ciistan kan bilbilas maatii keessan ittiin dubbistan kan uffata keessan itti jijjiirtan kifiliin keessan keessattuu jechuudha. Gaafa isaan qulfii kifilii keessanirraa gaafa isin galtan yeroo isin galtan jiraate guyyaa keessa gaafa kifilii keessanirraa qulfiin baafatame isin qollofataa kan raftan yoo ta'e qulfii yoo irraa baafatame maatiin sun si walitti bu'uu kan eegalu yoo ta'e kan si rabbashu yoo ta'e kan sababa si barbaadu yoo ta'e maatiin sun dhuftee immoo gama kifilii keetii dhuftee gaafa isin kifilii keetirraa qulfii baafatteetiin jette akkana garii wayitiif si barbaadde beekuu qabda. Sii galee tasa odoo ati ufin beekin tasa odoo ati raftu yookaan sootiin qophaa'in sitti seenuuf qulfiin gaafa kifilii keetirraa baafame ati yaaduu qabda sammuu kee keessatti jechuudha. Yookaan tasa odoo ati uffata jijjiirattu sitti seenuuf halkan yookaan odoo ati raftu sitti seenuuf kanneen lamaan keessaa isa tokko jechuudha. Yookaan osoo ati kifilii kee teettee bilbilaan haasoftu sitti seenuuf kanuma jechuudha. Kanaan ala wanni biraa hin jiru wanni sirraa baafatamuu fi qulfiin kee jechuudha. Sii galee maaliif nooriidha jechuudha. Amma fakkeenyaaf namni yoo alaa usseen akka aadaa kamuttu jechuudha. Isaanis jechuudha. Obboleeyyanummaan isaaniitu yoo olisseedhan balbala ankookka'aati miti. Balbala ankookka'aati seeni jedhamee haga heeyyamamutitti hin seenan jechuudha. Maaliif balbala ankookka'uuf maaliif barbaachisa? Osoo banaa jiru balbala ankookka'uu nonni barbaachisuuf takka ati uffataa jirta qaama qullaa jirta uffata kee jijjiirataa jirta ta'a takka hirrafta ta'a tas sirfachiisuu kan balsi sirfachiisuu didda tas ati akka rifanneef akka of eeggataatiin qophooftee seenaa jettuuniif kanaan kokka'u balbala qulfiin akka qollofamu tasa odoo namni
sit akka namni sitti ol seen yeroo taraftu akka waa tokko si ol seenanii sirrifachiisa. Kanaaf jechuudha ofirraa qullufte. Miti yoo bantu immoo yeroo sirratti ankookkamee bantu balballi qulfii yoo ta'eef namni sirra ankookke mataa kee qullaa yoo taate uffatteet qophoofteet uffata kee jijjiirataa jiraatti yookaan uffata hirribaa uffattee jiraatti uffata kaan immoo uffata yeroo kan uffatteetini gadi baatee qophooftee nama san jalaa balbala banta ta'a. Miti gaafa kun hin taane immoo gaafa qulfiin kee mana keetirraa baheetiniin jedhee wantoota akkanaa kanaaf tasa saaxilamte jechuudha. Sii galee tasa si seenanii hirriba sirfachiisuu danda'anii bakka taraftutti wanni sirra gahu hin beekamu namni rafee fi namni du'e tokko hirribni obboleessa du'aati akkuma jedhame jechuudha. Namni rafu of hin beekamu ati si'ii nama rafu waan barbaaddu sirra hojjetame quba ofii qabdu jechuudha. Sii galee bakka manni qulfiin qabne si'ii nama uffata jijjiirataa jiru tasa yoo namni sitti seen ni rifattaa jechuun bakka keessi kee of jibba jechuudha. Dubartii maayyuu osoo taate. Kanaaf gaafa qulfiin mana keessan irraa bahee sirritti of shakka. Wala gaafa qulfiin mana keessan irraa bahee sirritti of shakkuu qabdanii isin jedhu obboleeyyan kiyyaa maaliifi gaafa duraa nagaumaan qullufattee kan raftu yoo ta'e gizima ofii barbaadde banataa gizii ofii barbaadde qullufataa kan raftu yoo ta'e guyyaa keessa immoo qulfiin balbala keessan irraa kan baafamu yoo ta'e yaalii sirra godhamaa jira jechuudha. Osoo ati hin beekin akkamitti kifilii isii seenuu dandeenya. Gaafa qullufatte immoo dirqama isiin sun jalaa bana waan ta'eef osoo isiin hin beekin seenuu hin dandeenye. Kanaaf qulfii fudhachuu qabna. Gizee isiin raftutti os seennee waan barbaan raawwachuu qabna. Jedhameeti yaadameeti jechuudha. Kanaaf gaafa qulfiin mana keessan irraa baafame of shakkaa sirritti jechuudha. Obboleeyyan kiyya warra shakkuu qabdan jechuudha. Maaliif jettanii gaafii isinitti ta'uu qaba. Maaliif irraa bahe? Qulfiin kun maaliif irraa bahe? Sababni irraa bahe maaliin? Sii galee? Kanaaf jechuudha yeroo baay'ee jechuudha sijjammar guyyaa hin qollofattu yookaan shaaworii seentee uffata kee yeroo jijjiirattudha ka qollofattu malee ka qollofattee raftu halkan jechuudha. Sijjammar mana tokko mana isaan namatti seenitti ijoolleen hin qollofatan akkanumatti rafannu amma akkanumatti rafna qollofannu jechuudha mana keenya kan akkanumatti rafna jechuudha. Liqaan isaanis asuma jira suutuu ijoolleenis seentee tumaan meeshaa ofii fudhattee nagoomaan baati jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee duraan ka qollofataa raftoota sababa tokko malee odoo meeshaan isaanii mana san keessa hin jiraatin mana hirribaa keessan keessa osoo meeshaan isaanii yookaan uffanni isaanii ka tokkostu ka achi taa'u yoo ta'in meeshaan isaanii kifilii kee keessa kan hin jirre yoo ta'eetiin hin jedhe akkanuma yoo qulfii irraa odoo akkasii yoo ta'e jechuudha. Osoo akkasii yoo ta'e osoo nagarii wayii jiraachuu baate sitti himaniiti. Hin qollofini yeroo akkanaa meeshaa barbaaduu dandeenya dhufuu dandeenya hin qollofin jedhanii sitti himan. Garuu osoo sitti himin immoo osoo atin argin qulfii kee irraa baafatanii callisuun waan biraati jechuudha kun. Sii galee kanaaf obboleeyyan kiyyaa warroonni waan akkana isin mudataa jiru jechuudha. Gaafii isinitti ta'uu qaba. Of eeguu qabdanii rabbiin isin haa eegu haga danda'an jechuudha. Of eeggadhaan isin jedha obboleeyyan kiyyaa. Argitanii jirtanii koomentii sababa mucattiin kaleessa akkanatti qulfii manaa kifilii kiyyarraa baafattee akkaan isiin qollofanne shuukaa fudhattee itti dhuftee jirti. Kanaaf obboleeyyan kiyya manni namaa manuma namaati waan ta'eef ofii hin gatinaa isiniin jedhaa dhaamsi kiyya kana. Assalaamu alaikum warahmatullaahi